Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqiitu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraa fi nageenya araara waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa guutuun qaba. Galannii fi ulfinni waaqayyoo haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tikseesaa kana nu eegee galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Toleegaa guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Baga nagaan na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo guyyaa irraa osoo ittiin ceeniin duratti haga har'aatitti laayik sheer gochuudhaani koomentii garaagaraa barreessuudhaan yaada keessan nama jajjabeessuuf barreessuudhaan na gargaaraa turtanii hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa ammas laayikii fi sheeriin keessan fi yaada qabdan koomentii jalatti akkanaa keessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon guyyaa irraa akkamiirra fuula ifaa har'a fuula gammachuutiin dhufee jira. Baga gammadanii baga gammadee baay'ee gammadee jira. Maal jennaan qabeenyi koonaa deebi'ee jira. Torbee tokkoof gurguree ture. Amma garuu deeffadhee jira. Boo'ee boochisee akkasitti deeffadhee jira. Har'a kanaaf akkasii isiniin jechuu jaaladha. Egaa maal seetanii torbee kana keessa akkuma argitanii piraankii ajaa'ibaa kana hojjechaa turre. Piraankii keenya ilaalchisee yaada xiqqoo ishii ibsachuu dhufe jechuudha. Yaada kana yoo isinitti tole laayik sheerii godhaadha. Yaada adda biroo yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naa kaa'adha. Iddoon dogoggorattis dogoggora jedhaatii naa kaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Egaa piraankiin keenya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan hedduu akka kootitti jechuudhaan ofii kiyyaa hojjedhe ofii kiyyaa deebi'ee waan hedduu irraa baradhee jira jechuudha. Isin immoo waan jettan isintu beeka. Piraankii kanallee hojjechuu kan na taasise yookiin immoo kan na kakaase haaluma yeroo keessa jirruu fi ilaalchuma namaatii wal qabateeti jechuudha. Haa ta'u malee namni akkasii namni ilaalcha badaa of keessaa qabu gaafa nuti waan badaa kana dalagnu yookiin immoo walitti bu'iinsi gidduu namaa oduu asiif achi butanii akkasitti yoonni jedhanii nama akkasii sanitti nama zim jedhee waan nama haasa'urraa maaltu itti dhagahama kan jedhu tokko akkam nama jibbisiisamoo namatti tola kan jedhu tokko hin hubata jedhee ilaala akka kootitti jechuudha. Maaliif waan namarraa jibbisiisu waan namatti hin tolle yoo argani namatti hin tolu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf piraankii kana dalagne isiniin jechuun jaaladha. Osoon karaa yaada kiyyaatitti isiniin ceesisaniin duratti warreen piraankii waliin hojjechaa turre obsaa, kookii, siifuu, sabboontuu isin arfan kuni tarii piraankii keessatti waan hedduu dubbataa turre. Kanaaf yoon dogoggoreetoo waan si muufachiisu yookiin waan isin aarsu dubbadhee jiraadhe dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Iddoo olaanaan isiniif qaba. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama baay'ee jaaladhuu fi nama baay'ee kabajuudha hunda keessanuu jechuudha. Gamanumaan immoo hordoftoota kiyyaa kabajamuu fi jaalatamoo yeroo akka bifa aariitiin bifa adda addaatiin yeroon hojjedhutti yoon tarii waan badaa yookiin waan safuu cabsu dubbadhee jiraadhee waan isinitti hin tolle jechoota koo keessaa waan nama aarsu yoon dubbadhee jiraadhee isinillee dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja hunda keessanii jechuudha. Dhiifamni immoo kan waaqayyooti. Namni kamiyyuu ni dogoggora. Gaafa dogoggoree immoo dhiifama gaafachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Gamanumaan piraankii keenya wal qabatee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yaada xiqqoo ishee dubbachuu barbaadeeti jechuudha. Piraankii kana nuti kan dalaguun nu taasise yookiin immoo kan yaadne ilaalchuma nama keenyatirraan kan ka'e jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha ilaalcha gadhee qabna nuti dhugaa dubbachuuf anarraa ka'eetu jechuudha. Nuti ilaalchi keenya ilaalcha gadheedha jechuudha. Maaliif seetanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namatti baay'iseen dhiyaadha jechuudha. Keessumaayyuu namni dhufee natti dhiyaate ta'e taanaan bakka seenaasaa yookiin ittitiisaa baasee gaafa natti himatu guutummaan guutuu kiyyaan itti dhiyaadha jechuudha. Nan amanaa jechuudha. Garuu immoo nama amanuu jechuun dhugaa boolla
du'aaf nama qopheessanitti baduu jechuudha. Akkasin ta'e jechuudhaanis piraankii kanan qabatee jechuudha. Ani nama kamiyyuu maqaas dha'uun barbaadu, nama kamiyyuu nan jaaladha, nama kamiyyuu nan kabaja. Garuu immoo akkuma jaalalli jiruu fi kabajni jirutti nama hiriyaadha jettee gaafa itti dhiyaattee hiriyaan immoo si duuba deebitee waan hedduu sirratti raawwattu sitti dhagahamaa jechuudha. Tarii ani ol baasee hin dubbadhu jecha nama kamiitu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf har'a kana miti. Har'a wanta wanni hundi naa gale kana miti. Dhalootuma kiyyarraa qabee namarrattis badii dalagee hin beeku, nama sarrabsee hin beeku. Arrabni ana biratti fudhatama hin qabu. Garuu dhugaa dubbachuuf YouTube kana keessatti waan hedduu waan adda ta'e tokkotu natti mul'atee ture. Sababa saniitiif jecha piraankii kana dalaguu kan taasise yookiin akka waan hiriyaa taate yookiin nama iccitii walii beeknu taate immoo deebistee akka nama maxifoon irratti yaaddusitti kan hojjette ishiin waliin siifunillee akkas oduu walii gadi akkasitti kan hojjette nama sanaaf barumsa haa ta'u namni suni irraa haa baratu jedhee yaade jechuudha. Egaa abbichi sirriitti obbeeka. Ani garuu hin dubbadhu. Nama maqaa namaatillee hin dha'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechi nama keessa namaa miidha. Garuu immoo tuffatanii bira darbuutu caala jechuudha. Ani jechicha abbichaatiif yookiin immoo itti qabamuu kiyya osoo hin ta'in jechuudha. Nama natti muufateetu jira jechuudha. Maaliif ani badii koo tokko hin beeku garuu badii hin qabusi. Maaliif ani oftee nama jiraadudha namatti hirkadheetis nama hin arrabsu. Warri immoo namatti hirkattanii nama jeeqxanii deebistanii immoo namarra keessanii bilis nurraa dhaabadha isin jechuun barbaada. Asumaani maqaa namaas hin dha'u ebeluus hin jedhu abbaan obbeeke ofaa beeku. Namni natti qabame yookiin natti muufate sunis immoo hin beeka sirriitti. Garuu ani abbicha natti muufate sin gaafanne abbicha immoo maqaa kiyya balleessillee hin gaafadhu. Sababni isaatis namni sun mataa isaatiin sobaadha waan ta'eef osoo hin gaafadhees deebiin inni naa deebisu soba waan ta'eef jechuudha. Ani garuu abbichi natti muufate sun otoo natti siqee na gaafate baay'een itti gammadaan ture. Maaliifin jennaan ani naman of dandee jiraadhudha. Naman namatti hirkadhee jiraadhu miti. Nama jecha namaatiin hin deemu si miti. Nama kamiyyuu jechuudha. Namummaa isaatiin nan kabaja nan jaaladha. Osuma ta'e immoo wanti waan nama na arrabsiisus hin jiru. Namaanis nama arrabsa jedhee too gidduu lamaan deemus humtu hin jiru waan ta'eef jechuun namni bakka boollaatiin arginetti qotee si awwaala. Garuu immoo Rabbi tokkichi yoo abdatte homaayyuu hin taatu jechuudha. Gini hiriyaa dhugaa, hiriyaa iccitii namaa qabattu, hiriyaa yeroon ani karaarraa dabe nama gorsitu argachuun ulfaatadha. Garuu kookeet immoo anaaf nama addaati jechuudha. Nuti nama akkasiiti miti. Nama waan xiqqoo tanarratti wal loluu miti. Waanuma kana caaluyyuu osoo namii ta'eyyuu ana namii ta'e jedhee kookeetii hin himadhu. Siifullee akkasuma jechuudha. Otuma waan barbaadde naan jette jechuudha. Akka salphaatti namni wal loluu hin danda'u. Jecha namaanillee hin deemu. Jechi namni naan jedhe dhugaan siin jechuudha. Kottee raggateen bira darba dhimma ittiin qabu. Maaliif hin jennaan dhugaa koo ishii takkitti itti na oofa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fakkeessuun hin barbaachisu dhala namaa kamiyyuu jechuudha. Warreen fakkeessitanii fakkeenyaaf ana na duuba waan badan na duuba dubbatte as deebitee immoo ana na fakkaate. Kalaas wanta akkana si fayyadu waan ta'eef jechuudha. Nama kamiyyuu hin fayyadu waan ta'eef sanis fakkaattee kanas fakkaattee gidduu lamaan deemtee too akka bubbee galabaa walii gadi jira miti. Bubbeen maskaramii keessa akkas bubbisu tokko jira. Akkas hin ta'in siin jechuun barbaada. Hamma nama tokkotti sin jaaladha sin kabaja. Eenyummaa keessan hin beeku nama akkas jedhe sin beeku garuu keessa koo waan jiruun dubbachaa jira dhiifama naa godhaati jechuudha. Maaliif ani waan tokko jechuudha keessa kootitti nama qabadhee darbuu hin danda'u. Dhugaa jirtu baasutu natti tola waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaaf jechuudha siifunillee oduu sabboontutti geechitee sabboontuun as fiddee achi galabbanne namni suni maaltu itti dhagahama? Maalurraa barate kan jedhu tokko jechuudha. Viidiyoo keenya gadumatti dhaggeeffataa ture namichis waan ta'eef
baga bartee baga argitee akkam akka nama jibbisiisuuf siniin jenna. Kanaafuyyuu kanaasirra hin barattu jedhee tana furadha. Gama biraatiin immoo jechuudha baay'een isinitti kolfesi baay'een isinitti gammadesi warreen walloluu keenya isin madaaluudhumaaf jechuudha harka irra caalu mee maaltu isinitti dhagahamaa yookiin immoo maal gootu kan jedhu tokko ilaalchiseeti jechuudha. Garuu baay'een keessanii piraankiidha jettanii jirtu. Haa ta'u malee warreen immoo waa baay'inaan jedhanis hin jiru. Warri na awaares hin jira, warri na gaddes hin jira, warri na boo'ellee hin jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e namni imimmaan buusee boo'ellee hin jira. Dhiifaman isiniin jechuun barbaada. Baay'een isin kabaja, baay'een isin jaaladha. Warri na abaartanis, warri na gorsitanis, warri immoo waan barbaadan jettan hunda keessaniyyuu isiniin jaaladha. Dhugaa sirriitti onni irraan isin jaaladha. Sababni isaatis isinirraa waa hedduun baradhe waan ta'eef jechuudha. Hiriyyummaa jechuun akkam akka ta'e isinirraa baradhee jira waan ta'eef isiniin kabaja, isiniin jaaladha nama kamiyyuu jechuudha. Maaliif yaa gaafa nani balleessetti namni sitti siqee siin lole, namni sitti siqee waan hedduu siin jedhu siif barumsa irraa si deebisa malee itti sin oofu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e balleessee namni oggaa uleedhaan na rukute ittiin muufadhu jechuudha. Kanaafuu warri naan loltanis hin jirtu. Warri baay'een keessumaa ijoollee baay'een keessummaa waan dalagaa akkana jettanii warri naan loltan hin jirtu. Hedduun isin jaaladha dhugaa baay'een isin kabaja jechuudha. Asuma keessa immoo jechuudha. Waan na kofalchiise tokko yookiin immoo waan dhugaa irra deddeebi'ee wanti na kofalchiise sammuu kee keessa deebi'e jechuudha. Dhiira dhabdee biyyarraa kan jettanis hin jirtu jechuudha. Maal koo obsan koo ilma Oromooti, sabboona Oromooti. Ko Bangaalii isinitti fakkaate moo maal jechuu barbaadaniiti? Naaf hin galle jechuudha. Naa asirratti baay'een isinitti kolfe jechuudha. Dhiira dhabdee biyyarraa warri jedhe hin jirre jechuudha. Tarii anaan hin jenne beektu miti ree oduu fufaana bira gahe garuu immoo obsa ilma Oromoo, ilma sabboona Oromooti. Wanti sarraa hir'atu tokko illee hin jiru jechuudha. Dhugaa ofii nama boonudha. Nama miskiina namaaf yaaduu danda'udha jechuudha. Nama kamii ol kan jiraatu of jiraachisee of danda'e nama jiraatudha. Kanaafuu wanta akkana isinirraa hin eeggamu dhugaa. Iddoo kanatti jechuudha ana mallattoo gaafa natti uume jechuudha. Maal Bangaalii isinitti fakkaate moo warri bee Bangaalitti heerumu sun akkam jetturree laata? Ani hin beeku waan isin jettaniin jechuudha. Bangaalii isinitti fakkaate ta'e hin beeku. Obsaa eegaa qabeenya koomaan godhu guyyaa tokko viidiyootti mul'adhu sirriitti itti mul'adhu qabeenya koomaan godha miti. Kana isiniin jedha. Inni biraa immoo safuu cabsite warri naan jedhallee hin jira jechuudha. No kun jaalachuu jechuun safuu cabsuu jechuu miti. Namni kamiyyuu jechuudha. Namni wal jaalate yookiin immoo jaalala jechuun safuu miti jechuudha. Kan safuu jedhamu maalidha? Hatuu, sobuu, jecha badaa dubbachuu, qullaa deemuu, wanneen kana fakkaatan safuudha malee safuu jettu malee jechuudha. Hiika safuutiyyuu hin beektan dhugaan isiniin jedha jechuudha. Safuun maal akka ta'e namni kamiyyuu adda baasee hin beeku. Safuu jettu garuu safuu sani hiikuma safuutiyyuu warra hin beeknetu jira jechuudha. Namni kamiyyuu wal jaalata gaafa wal jaalate wal lole safuu hin jedhina jechuudha. Garuu immoo galata rabbi nuti wal lolle idduma durii jirra. Xiqqoo kiroomirraa hafne sammuun nu burjaajee jira. Amma bakka kiroomitti deebinee jirra. Akkasitti fudhatina isiniin jechuun barbaada. Karma fuulduraatiif nuuf osoo hin ta'in, anaaf osoo hin ta'in, obsaaf osoo hin ta'in nama biraatiifis jechuudha. Waan akkana yoo si muddate jechuudha. Nama sanii maashiin safuu cabsitee maashiin dhiira dhabdee manaamina hin jedhina jechuudha. Jaalalli bakka argatti nama kuffisa. Egaa jaalalli iddoo filatee yookiin ati filattee miti kasi ati wanni jettu tarii bakka barbi hireen qooda rabbiiti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu akkasitti fudhadhaadha. Yoo isinii danda'ame namni suni bakka karaa addaatitti wanta biraatitti gaafa fudhattanii
nama sayoo sinii danda'ame nama santi siqaati gorsa malee duuba deebitanii safuu cabsitee dhiira dhabdee maaloo taatee jettanii nama hin arrabsina. Arrabni suni jechuun anamma fakkeenya fi oduu ana ta'e jechuudha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Jechi suni itti na oofa itti na jajjabeessa malee duubatti irraa nan deebisu tasuma jechuudha. Duubatti irraa nan deebisu jechuudha. Kanaafuu akkasitti fudhatinaa kun itti jabaadhu jechuudha malee irraa hafe jechuudha. Yoo isinii danda'ame nama sanatti siqaati gorsa ana osoo hin ta'in nama biraatiyyuu nama wanta nama muddatu hin beekani waan akkasii argitan jechuudha. Itti siqaati wanta akkana sirraa hin eeggamu. akkana jedhato bal'inaan ibsaatoo gorsaa malee duuba deebitanii maalodha jechuun kun kallii walli እና akkasani kanaafi waan biraa wanti isiniin jedhu hin jiru asirratti yaada kooti kuni dhugaa dubbachuuf hoote immoo ani sirriitti cimeen hojjedhaan ture garuu wanti sodaadhe tokkotti jira innis haadha heebbooti jechuudha. Haadha eebboo dhugaa sagalee isaanii jechuudha arra dhaggeeffachuudhumaafiyyuu jechuudha nin kirkira jechuudha dhugaa bakka baay'ee tokko sodaadhe jechuudha maaliifin isaan nama guddaadha nama nuulolidha nama bakka keessan dhufanii gaafa jalqaba duraafaa sagalee naa qaban tokko dhaggeeffadhe baay'ee itti gammade jechuudha maaliifin sin daa'ima miti jedhanii yoo isaan naan lolanitti ittiin gammade jechuudha. Nama jechuunis akkasi jechuudha nama namaan lolu rabbinu naman dhowwatini ani immoo nama namaan lolu nga bakka nan fedha jechuudha sirriitti jechuudha nama duuba kiyarra deebi'ee na hamaturra nama natti siqee naan lolee na adabu anaaf lubbuu kiyyaa jechuudha. Annaa kanaafi akkasitti fudhadhaadhaan yoo dandeessanii ani obboleettiin keessan balleessituudha namni kamiyyuu ni dogoggora jechuudha ani balleessitu yoon ta'e natti siqaatii naan lolaatii na gorsaa malee duuba deebitanii waan nan taane yoo haasoftanii inni fudhatama hin qabu ani fudhadhu akka kootti jechuudha. Isuma dhugaa jecha sin duuba deebitanii san jedha san jechuudha fudhadhu tasuma jechuudha dhugaa lukaanarra dhaabadhee darba maaliif na fayyadu waan ta'eef jechuudha. Annaa akkasanii baay'een keessan immoo sagalee keessanillee isiniin deebisu bilbilarree isin jalaa hin kaasu baay'ee rakkataa turtan jechuudha dhugaa ifaajii guddaa na wajjin hin xaaraa turtanii dhiifama naa godhaadha maaliifin firaankii dhuma kana bakka haguma dhuma isaa keessan laaluudhaaf jecha akkas godhaa ture jechuudha. Warreen bilbilarree isinitti naasofne warreen immoo isin jalaa callisellee ni jira jechuudha. Beeka dhumaafi jechuudha. Kanaaf immoo akka natti hin qabamne nan beeka natti hin qabaminaadha dhiifama naa godhaadha isinin jechuun barbaada. Warreen immoo abshir naan jettanillee qabeenya keessii deebisna abshir erguu hin naqu keetuma naan jettanii na jajjabeessitanillee immoo galatooma isiniin jedha. Viidiyoon kee kana fakkaata asumaan immoo sabboontuun na arrabsitee turte harraba kiyya deeffadhee na arrabsootoon jedhu firaankiin na jalaa cabee beekaa harra ganamaani homaa gochuun dandeenye annaa sabboontu kiyya baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e sabboontu baay'ee na jaalsiifadha sirratti jechuudha. Sirritti nama sirritti dinqisiifadhu keessaa nama tokko taatee natti mul'atte jechuudha. Maaliif jennaan jechuudha gaafa piraankii eegalurraa qabdee jechuudha sagaleen qabeef jechuudha garee keessaa nambaa kookeetii fi obsaadha wallolee minaamina jedheeni sagalee qabeef hin ture jechuudha. Gaafa sana hin baatu naan jette jechuudha garee keessaa hin baatu sirraan dhorka naan jette kookeetiidha sagalee qabdeef turte tuqin jetteeni jechuudha. Nuti garuu beekadhuma garee jalatti ijoollee jala dhufne wal jeeqaa turre haa ta'u malee garee keessaa gaafa lifti qabadhee ba'urre sabboon turatti piraankii hojjedheen ture garuu naaf hin milkoofne ishiin irratti hojjechuuf kakkaatti ani ishii irratti hojjechuufan xaaraa nu lamaanuyyuu piraankiidhaaf deemaa jirra waan ta'eef wal hin arganne dhugaa guyyaa lama jechuudha. Imoon irraa baniiti imoon kee cufaadha bilbiluu hin danda'an namni naa bilbili jettee na kadhatte jechuudha. Guyyaa lamaanuu hin dide jechuudha. Guyyaa sadaffaas natti deebite waa baay'ee naan jette jechuudha. Garuu nama tokko ta'eeti maala fakkaabaddi yookiin maala icci jedhee natti aaruu danda'a garuu ishiin natti hin aarre
irra deddeebite dhugaa gaafa macarrashaa gara keessaa ba'ullee jechuudha ganama qabdee haga galgalaatitti na kadhatte jechuudha garuu bakka piraankii mutedheetuma dhokse jechuudha inuma dide jechuudha haa ta'u malee sabboontu saaqatteetuma dhufte maaliif nama obsa qabduudha nama bakka osuma wallolleewu jechuudha nama nu araarsuudha dhugaa jechuudha yoo dhugaa ta'e walitti sin araarsa piraankii ta'e immoo utubaa ta'e gidduu keessan dhaabachuun qaba jettee akkuma jettu utubaa taate gidduu keenya dhaabattee jirti haa galatoomtu piraankii kana dhugaa dubbachuuf ta'e oduu sabboontuun keessatti makamu baatte akkasitti moqin goonu ture suutatti deemna maaliif keessi keenya sodaa qaba waan ta'eef itti fufneen hojjennu jechuudha garuu immoo ishin itti dabalamnaan akka ajaa'ibaatitti walirraa hojjenne harkarra caalummoo shiidhan walirraa hojjenne waan ta'eef annaa hedduu galatoomsiin jenna obboleetti kiyyaa baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja iddoo olaanaa siif qaba dhugaa hin beekwani baay'ee si jaalladha duraanis taana sin jaalladha sin kabaja ammas taana sin jaalladha sin kabaja hunda keessaniyyuu isinan jaalladha isinan kabaja jecha badaa keessa keessanii haqa baasa obbolummaa dhiigummaa oromummaa walitti qabna waan ta'eef jechuudha gaafa namni badiillee dalage yookiin ani immoo jecha badaa dubbadhe yookiin immoo siifan jecha badaa dubbatte gorsaati deebisaa malee hin callisina isiniin jechuun barbaada isa biraa immoo if fakkeessina dhugaan isiniin jedha jechuudha obboloota koo nuti ilma saba tokkooti nama walamatu miti nama boollo walii qofforo son ta'ini nama boollo nu qofforerra diina keenyarra ooluu qabna jechuudha jaalalli keenya cimuu qaba jechuudha jaalala cimsachuu qabna malee jibba cimsuu hin qabnu jechuudha hin fakkeessina isuma dhugaan isiniin jedha jechuudha ani tarii namni asirra wal barre kun jechuudha amala koo hin beektanii tarisin hin beektan jechuudha garuu immoo ani dubbiin kiyas jechi kiyas arrabni kiyas isuma kana jechuudha yeroo maraa jechuudha isinin jaaladha isinin kabaja jechin jedhu kuni isuma dhugaati isinitti fakkeessu son ta'en jechuudha isa na miidhus deemus isa miidhaa kootirra na deebisus qixxuman jaaladha maaliif jennaanini namni sun waanuma barbaadatu na godhee uumaa na gochuu hin danda'u ana rabbi tokkicha na eega waan ta'eef jechuudha kanaafuu akkasitti fudhadhaa isiniin jechuun barbaada warri fakkeessitan piliis nurraa dhiisaa isiniin jechuun barbaada akkasumas isiniin jedhu isiniin jechuu kiyyaa miti hin beeku bakka keessi koo madaa wayii ta'eeti keessa koo jira jechuudha waatu jira waan sun immoo guyyaa eeggata malee rabbiin dhugaa haa baasu ani dubbachuu hin danda'u maaliif hin jennaani ani hin beeku bakka shira narratti xaxamee jiru kana hin beeku haa ta'u garuu dubbachuu hin danda'u garuu akka gorsaatitti as ba'ee dubbadhe jechuudha malee nama kamittu qabamee si miti garuu gorsa akka gorsaatitti yookiin immoo yaa maal qaajjofti naan jechuu dandeessu garuu namni waan beekurraa dubbata waan hubate tokkorraa dubbata jechuudha kanaafuu akkasitti fudhadhaan isiniin jedha hin fakkeessinaadha namatti hin fakkeessinaa keessumaayyuu jechuudha fakkeenya fi ana bira dhuftee waa biraa softee nama san bira deemtee anaan asitti haaseesan dhiiste kan biraa nama sanitti yoo odeessite anaa fi nama san walitti gidduu kanatti yoo buuste homaa faayidaa natti argatu tokko hin jiru jechuudha dhugaa jirtu dubbadhu lafa kanarra jechuudha nuti kan jiraannu hin beekamu jechuudha fakkeenyaaf har'aani nan jiraadhan jedha malee guyyaan itti du'u hin beeku jechuudha sa'aatii kana keessatti daqiiqaa kana keessatti lubbuun koo darbuu danda'a kanaafuu waan nan taane dalaguun hin barbaachisu isiniin jedha fakkeessinaadha hisobinaadha dhugaa jirtu dubbadhaadha ammas taanaan immoo warqiin rakkoomiin qaba namni jettaa yookiin immoo warqiin akkas naan jette warri jettaani baati na himadha isuma dhugaa jechuudha ofitti amanamummaadhaani deebisni deebisuu nama hin danda'udha jechuudha maaliif waan jedhe tokko jedheedha waan hin jenne tokko immoo ani nama san sodaadhe yookiin immoo nama sodaadhe osoo hin ta'in rabbi tokkichi sodaadhe to waan jiru dubbachuudha jechuudha kanaafuu namaaf jettanii nama sodaattanii nama jaalala namaa ibsuudha jettanii jechuudha haqa hin dhufsina haqa jirtu dubbadha እና ከነን እስኒን ጀዳ አርደን ዱበቴን ጀናራ ጉያና ራ ጉያ ገመቹቲ ቀበኛ ኮ አሱማን በገና ጋናዲ
እና kana isinin jedha viidiyoon irraa kana fakkaata yoo isin tole like share godhaadha nagaan na turaadha as keessaas immoo jechi badaa yookiin immoo wanta badaa yoo nan dubbadhe dhiifama na godhaadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja turtiin keessan viidiyoo ko wajjin waliin haa ta'u isinin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti